namichi kun yeroo torbaa du'a jalaa bahe xayyaara caccabelle. Namni gaa gufuudhaan du'uun jira, gabbaanii alatti hafuun jira, ciisanii du'uun jira, balaa adda addaatiin du'uun jira. Kaisaa kun garuu adda. Balaa adda addaa gos torbaatu isa mudate. Balaa adda addaa gos torbanuu jalaa garuu baheeti lubbuudhaan ture. Namichi kun balaa makiinaa hedduu jalaa eewalame. Balaa xayyaaraatiin osoo hin du'in bahe. Balaan baaburaatiis irra geessee hin duune garuunne. Balaa tana hunda booda waggaa meeqa ture lootariin baateef. The luckiest person in the world jedhamee beekama. Freno Selak jedhama. Warra Krooshaati. Bara 1962 baaburri deemuun laga hancabbii ta'e keessa seenee inni keessaa bahee namni 17 du'e. Bara 1963 xayyaara kharribame. Malfunction xayyaara ta'e keessaa harkisanii baasaniiti namni 19 balaa xayyaara saniitiin du'e. Bara 1970 hanga bara 1973 balaa makiinaa adda addaatu isa mudate. Namichi kun garuu homaa takka hin taane. Bara 1966 makiinaan gubatteeti inni lubbuudhaan bahe. Makiinaa san isaatu oofaa ture. Makiinaan fe'inaa takka dhufnaan hallayyaarra oofee makiinaa san keessa utaalee mukarra bahe. Makiinaan isa jalatti gubattee inni ammoo mukarratti lubbuudhaan bahe. Namichi kun gaa balaa hedduu booda du'a hedduu eega dabre booda bara 2003 lootariin baateef. Yeroo san umriin isaa 73. Lootarii kan murate waggaa 40 booda yeroo duraatiif. Waggaa 40f lootarii osoo hin muratin tureeti yeroo duraatiif murachuusaati. Lootariin baatee fi doolaara Ameerikaa miliyoona 1 argate. Duuba gaa dubbiin namicha kanaa kun balaan torba isarraa gahee lubbuudhaan bahuun tun hangam takka dhugaadha. Dhugumatti nama kanaa balaan tun hundi mudatteetii keessaa bahe moo beekamumaaf jeeti waan kana haasa'ee jedhanii galaalchitoonni addunyaa qoratan. Galaalchitoonni waan kana oguu qoratanii bara 1963 Krooshiyaa keessatti balaan baabura irra geessanii jirti jedhanii jala deemanii iyyaafatan. Bara san keessa garuu wanni galmaa'ee takkalleen hin jirtu. Bara 1962 ammoo balaan xayyaaraa mudattee ni jirti jedhanii oguu qoratanii kanarrattis ragaan tokkolleen hin argamne. Bara 2003 garuu lootariin baatee fi doolaara Ameerikaa miliyoona 1 argachuun isaa dhibbatti mirkanaa'eeti jira. Wanni kun galmaa'ee jira, ragaa guutuutu jira. Kanaan alatti garuu seenaaleen himamte hundi waanuma inni haasa'e ta'utu mirkanaa'e. Saayibni isaa kan galaalchaa tokko dubbii isaa tanaa dhugaa ta'uu akka hin mirkaneeffatin dubbate. Garuu eega inni waan kana dubbate booda miidiyaaleen addunyaa haasa'uu eegalan. Balaa adda addaa jalaa bahuusaa miidiyaaleen hedduun hoggaasawan wanni tun dhugaa ta'uun ooltuu jechuudhaan inninis barreessuu itti fufe. Barreeffama inni barreessu kanaan namichi kun nama balaa torba jalaa lubbuudhaan bahe. The luckiest person in the world jedhamee galmaa'ee addunyaa guutuu wal geesse oduun isaa. Bara 2003 yogguu lootariin baateef ammoo miidiyaaleen addunyaa hundi wal jalaa fuudheeti lootariin bahuuf isaa tana hafarse. BBC illeen jechuudha. Inninis gaahiree tanatti fayyadameeti balaa hedduu jalaa bahuu irra deddeebi'ee dubbate. Eegas booda gaa ammaas namni hundi wal jalaa fuudhee odeesse waa'ee isaa. Freno Selak balaa torba jalaa bahee nama ajaa'ibaa jedhamee addunyaan guutuun wal jalaa fuutee oduu isaa waliin geesse. Duuba gaa dhugumatti Freno Selak yeroo torba du'a jalaa eewalame moo beekamumaaf jeeti waan kana haasa'e. Ati maal sitti fakkaata? Komentii jalatti nuuf barreessi. Seenaalee birootiifis subscribe godhuu hin dagatin.